Wow, congratulations maatii jaalalaa. Ijoollee kan namni wallaaltan jirtan Dubaay jirti. Ijoolleen Dubaay immoo zargee diggisoo jechuudhaan maashaallah dhugaa tokkoffaadha jechuudha bakka. Dhugaa waaqayyoon akkanumatti hojjesinaa tursiisu ijoollee Dubaay dhugaa hedduutu akkanumatti tolu maaliif wal bashannansiisu wal fataa godhu jechuudha. Maatii jaalalaa jedhama ijoolleen tana namni wallaaltan jirtan Dubaay keessatti suuqii qabu namni wallaaltan jirtanii ijoollee kana lamaan jechuudha akkasumallee ijoolleellee biyyarraa hin fidu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kootii kan biyya keessa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya isiniif haa baay'atu. Dhugaa nama inaafsisa warri Dubaay kun dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa hedduu akka nama inaafsa jechuudha. Ijoolleen kun dhiyoo kana seera godhatanii turanii hedduu namatti tola akka isaan jiran argaa jirtanii hedduu akka namatti tola jechuudha. Inna warri Dubaay immoo qalaalii nu inaafsistanii nu isa inaafsisaa jirtu. Dhugaa baay'ee nu isaan inaafsisaa jirtan jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf ana baay'ee natti tolu beektaa yoo nama ijoollee akkas ol fuudhee kan arge baay'ee desna jedha dhugaa dubbachuuf baay'ee desnatti tolu jechuudha. Waan biraafillee miti gammachuma namaati malee waan biraa inaafas osoo hin taane inaaffasis kan nama qabu hin ooltu maaldhaaf jaalala ka jaalalti nama inaafsistu doonanis akkas ta'eedha malee waan jaarsa namaa fudhatanii osoo hin taane inaaffaa jechuun inaaffaan olii baay'eetu jira bara. Osoo anis akka isaanii kana ta'e jettee yookiin hawwuu qabdaa naafuu qabdaa akkasii jechuudhaan ijoollee kana akkuma argaa jirtanii seera godhatanii jiru Dubaayitti hedduu akka namatti tola. Kanaafan isaan irratti illee waraabuu dhaqe jechuudha. Hedduu natti tola warra cidhaa kun baay'een jaalladha baay'ee dasna jedhu jechuudha. Sijammar viidiyoo isaa inni ilaala yeroo baay'ee qal'aa natti hin tolanii ijoolleen birooti illee hin jirtu ijoolleen jechuudha. Argaa jirtan akkatti isaanii taphachaa jiran jechuudha. Sagalee irraa hin balleesse kana hedduu akka namatti tolu jechuudha. Bakka ani waan biraa isin jedhu jaarsuma akkanatti isin bashannansiisu kana rabbi isinitti haa qabu. Faaxochee mana kushiinaa mana arabaa jirru kana hunduma keenyayyuu anarraa jammaree hunduma warra faaxochee jaarsan arganne rabbi jaarsa akkanaa waaqayyo yoo isin jaalate jaarsolii akkanaa kanneen kan akka kaleessa muyyuu mana irratti hojjedheemma tokkollee mirkii eeywa akkasiisan irraa rabbi isinitti haa qabu. Dhugaa rabbi hedduu nama bashannansiisanii bara. Ijoolleen tunillee bakka isaan ijoollee ofiin geessin tokkollee jira mucaa eenyudha maqaa isaa innillee bashannanu abboo nama sadii isaan ijoollee nama sadii Dubaay ijoolleen tunniinuu jechuudha goddanyoota mucaa kanaa jechuudha ijoollee sadii nan beeka jechuudha. Inni bashannansiisu akkasitti isinillee qayyatti isin haa ga'u isiniin jedha obboloota koo akkasuma jaarsa akkanaa rabbi isinitti haa qabu kan isin bashannansiisu kan wajjin fataa jettan rabbi isinitti haa qabu waaqayyo isinitti haa qabu ijoollee musliima ijoolleen kiristaanaa hundumti keessanii jechuudha. Maaliif yoo jedha bakka jireenya keessatti immoo jaarsa caqacaqu osoo hin taane jaarsa fataasi godhutu irra filatamaadha jechuudha. Kanaaf akkasiin jechuu danda'e jechuudha. Kanaaf hedduutu akkanatti tolanii akka anatti toletti immoo isinitti illee akka tolu abdii guddaan qaba. Akkasuma isiniifan kun waannaa godhaa irra maaliif hunduma keenyaaf jaarsa akkasii rabbi nu haa yaadu waaqayyo nu haa yaadu isiniin jedha obboloota koo jaarsa akkatti nama bashannansiisu hedduu natti tolu jechuudha. Kunuunsi ijoolleen tun lamaanii akkuma argaa jirtanii isaan lamaan jechuudha. Hedduutu akkanatti tolu dhugaa dasna jedha ani nama tokko jechuudha. Yoonan arge suuruma isaaniitti illee waraaba beektanii maaliif jedhu bakka waan jaaladheef waan bakka dasna jedhaniif nama san nan jaaladha jechuudha. Deddeebi'ee viidiyoo isaa illee lallaara beektanii wanti tokko jechuudha. Akkasuma yeroo viidiyoo tokko amma fakkeenya viidiyoo yeroo hojjennu gaafa viidiyoo tokko hojjettootis gaafa viidiyoon keenya shaggaa ta'e namoonni itti deddeebi'anii nu laalu nu daawwatu jechuudha. Kanaaf anillee ijoollee kanaaf namoota bakka jaaladhu tokko dasna jedhatti deddeebi'ee laala jechuudha. Adii isaanii fooloo godhee jechuudha yookiin immoo fireendii feesbuukaa waan akkasii kanneen jalatti arga jechuudha. Na maaliif waan viidiyoon isaanii natti toluuf. Na kanaaf obboloota koo isiniin jedha. Akkasuma waaqayyo immoo nama gaa'elas keessan godhatee jaarsa akkanatti isin bashannansiisu. Waa maashaallah dhugaa rabbi hedduutu akka namatti tola. Waaqayyo wajjin sana tursiisu umrii dheeraa waliin jiraadha obboloota koo hedduu namatti tola jechuudha. Kanaaf gaa'ela jechuun waan salphaa wanti namoonni tokko tokko karaa salphaatti ilaaluu danda'u. Garuu gaa'ela jechuun immoo gaa'ela jechuun hin beektan jedheeti yaada. Kanaaf